maaliif barbaachise bu'aa fi faayidaa biltsiginnaan as keessa argattu hoo maali hiriira bahamu kana keessatti hoo sabboontonni qabsaa'onni Oromoo fi Oromiyaan kasaaraa akkamii argatan isa jedhu laalla jechuudha isaa fi dhimmoota haala yeroo ammaa kana deemaa jiru maglacaa maqalee irraa bahu kan maglacaa 6 kiiloo irraa kennamu keessattuu maglacaa jeneraaltota ifannee jirra jeneraaltota kuma takka dhibba takka dhufee maglacaa kenna kaambii kaan to'annee jirra dirree xayyaaraa kaan to'annee jirra oomisha fudhadhu moo'ee dirree xayyaaraa kaan to'annee jirra kaan goonee jirra jedhan kanas kan ilaallu ta'a jechuudha. Gabaabumatti gaa ilmaan Oromoo qaqqaalii sheer walii godhaa facaasaa walii bittinneessaa ilmaan Oromoo kan biyya keessa jiran haadha gaanii waliin abbootiin kennas sirriitti dhaga'uu waan qabaniif jechuudha. Yaa ilmaan Oromoodhaa yeroo ammaa kana biltsiginnaan hiriira balaaleffannaadhaa yaamtee jirti. Hiriirri mormii guyyaa boruu isaa yaamte kun keessattuu kaadroota kaabinoota hojjettoota waajjiroota mootummaa keessa warroota hojjetan sirriitti qindeessanii gurmeessanii tiishartii abbaa isaaniidha qopheessanii kanaaf xinnicha guddicha jechuudha. Minilikii Abiyyi Sadaffaa isa jedhamu jechuudha. Qopheessanii hiriira guddaa gaggeessuudhaaf aanotaa fi godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti iddoon warrootiin abbaa garaa keessa jiran keessatti qopheeffamuuf deema jechuudha. Hiriirri guyyaa borii qopheeffamu kun hiriira bahar yookaan doonii Abiyyi dhidhimte hoomacha qaqqabatu jechuudha. Namni bishaan nyaate yookaan galaanni nyaate hoomacha qaqqabataa jetti Oromoon. Abiyyii fi biltsiginnaa fi PP fi nafxanyoonni gama imala hoomachatti eegalanii jechuudha. Wanni isaan gochaa jiran soba miidiyaan soba kennaa isin ammoo wal beekan. Indeetti hin arga akkamaa goonuti waan kana ta'aa jirraa sirriitti waan beekanii hubatanii fi arganiif jecha deeggarsi isaanii waan jiru fakkeessanii waan uummanni mootummaadhaa isaan wajjin dhaabbatu fakkeessanii baasan jechuudha. Keessattuu hiriira bahu Oromoo irraa maaliif eegaluun barbaachise? Biyya san keessa biltsiginnaa Sumaalee jira, ka Afaartu jira, ka Sidaamaa, ka Benishaangul, ka naannoo Amaaraa jira, biltsiginnaan Hararii jira, biltsiginnaan Saawuz Pippilii guutuudha. Kana hunda keessa wanni Oromoo sallatti godhanii Oromoo filanii Oromiyaa keessatti hiriira baasuun barbaachiseef maali? Tokko qabxii walaasii kaasa dhagaye. Hiriira guyyaa boruu gaggeeffamu kana keessatti uummanni harki irra baay'een odoo hiriira kana maanaa fi faayidaa isaan beene baha. Kalammata TPLFin wayyaanee balaaleffachuu baha. Kasadaffaa ammoo biltsiginnamatu baha. Nama sadiitu hiriira bahuu deema boru. Tokko ka wayyaanee balaaleffatu. Tokko ka biltsiginnaati. Sadii ka uummata akka hubannoo kan qabnatu hiriira kana bahuuf deema jechuudha. Ka tokkoffaa laalla. Hiriira warri biltsiginnaa yaamtee fi biltsiginnaadhaaf bahu kaayoon isaa maali baha hiriira kana. Tokkoffaa yeroo ammaan kana mootummaan Itoophiyaadha mootummaan biltsiginnaadha ilmaan Oromoodha sabboontota Oromoo kan dheebuu fi beelaa fi gaara keessa jiru ka Oromoodhaaf qabsaa'aa ture kaayoo Oromootiif ka du'aa jiru waraana adda bilisummaa Oromoodha kan jalmarroodhaan hoogganamu. Akkuma guyyaa kaleessa Baacaa Dabalee fi Biraanuu fi Juulaa fi Juulalleen ibsa kennaa turanitti maqalee keessatti alaabaa qabatanii Tigraay keessatti addi bilisummaa Oromoo ABO'n nu lolaa jira jedhan. Kijiba akkanaa kana argaa abbaa kiyya haadha tiyya akaakoo kiyya adaadaa tiyya obboleessa kiyya obboleettii tiyya kijiba akkanaa kana argaa maa qabanii nu garsiisin eega ABO'n alaabaa qabatu ka lolu arganii. Bar zamanni zamana teknooloojiiti. Waraanni ammaa miti gaaf TPLF Shaabiyaalleen dur loltu. Gaafa darraa naannoo Tigraay keessatti OPDO rubbuu isin xafuufanii ruu isin xafuufan. OPDO bar isin jala deemaa viidiyoo zamana seniyyuu qabdanii zamana CD fi moobaayilaa fi teknooloojii fi neetworkiin hin jirreyyuu qabdanii. Zamana kanatti bakka qabattan intarvii gochaa jiraattota naannoo sanii eerpoortii qabattan namoota boojitan warroota booji'anillee bar amma san itti isin deebe warroota booji amma ka Tigraay kijiba soba laala. Namni waraana deemu tokko Nike namni kaatu Nike jechuun bar maarkadha kophee maarkadha Adidas Puma Jordan manaamu warra laqantoota warroota boonaaf kaatamu malee namni lola deemu aggaa kophee ciccittu akka wobotti gaara keessa kaatee deema malee namni yuunifoormii kijiba jinnii asitti godhanii daqiiqaa lamatti kara boojinee jira mana Tigree takka boojinesi Tigree takka kuffee xeellaa kijiba yaasta kijiba keessa likkii isin galchiti jara jechuudha kana boorati isin deebi'a.
hiriirri bor yaamame warri biltsiginnaadhaa kakaayoo kana yaamame bu'aa lama keessa argata. Bu'aan tokko yeroo ammaa kana nafxanyoonni maal jechaa jiran? Adda bilisummaa Oromoo shanee fi TPLFitti gocha kana raawwachaa jira jechaa jiran. Dhagaa guyyaa kaleessas warroota nafxanyaa Amaara fixan akkanatti dhumanii miraama irratti uufisan sanuu I think kana propaganda adda addaa yoo fakkaata maal jennaan dhiigni hin jiru madaan hin jiru bakki qawween dhahee hin jiru wanni takka hin jiru. Miila warra kaanii ciisanii propaganda addunyaatti dalagachuuf TPLFin ummata qulqulluu ummata lola keessa hin jirre fixaa jirti jedhan tokko milishaa ta'uu mala akka ilaalcha kiyyatti miidiyaa irratti wanni kun facaafamee hargufamee nullee hafarsinee piippiin akka waan bu'aa keessaa argachuudhaaf viidiyoo dookumantarii kana dalaydee addunyaatti dhiyeessuuf laa UN'tti dhiyeeffatti Jeneevatti dhiyeeffatti bakka adda addaatti maaliif hoomacha akka qabatti gaa addunyaan guutuun biyyitti kaatee jirti nama akkanatti ummata nagaa fixaa jiru TPLFidha ho'aati ummanni kun ummata shororkeessadha jedhanii jaarmee TPLF shororkeessummaadhaan galmeessuuf waan dadhabaniif hin dadhaban gaa dadhabanii dookumantarii sobaa kijibaa dhara adda addaa kana dalaganii TPLF shororkeessummaadhaan himachuuf takka lammaffaa Oromoon ammootinu naannoo Amaaraa dalagame miti naannoo Amaaraa illee hiriira balaaleffannaa sirnatti warra TPLF balaaleffachuu ni gaggeeffama jalqaba Oromiyaa irraa ka'e kun naannolee hunda keessatti ni deema Oromiyaan ammoo kan barbaachisan ilmaan Oromoodha sabboontonni qaqqaaliin obboleessa kee kasii qabsaa'u Oromoo irratti hiriira baay'isiin jedhan qabsaa'ota keetti irratti hiriira baay'isiin jedhan Jawaar Mahaammad irratti hiriira baay'isiin jedhan obboloota keenya bakka arganitti ajjeefamaa jiranitti hiriira baay'isiin jedhan qeerroo fi qarree Oromoo irratti hiriira baay'isiin jedhan warra ajjeefame ka du'e ka hidhame ka reebame mandaa keessa jiru irratti Addisuu Araggaadhaa barruu peejii takkaatiin hiriira nuu bahaa jedhanii uummata Oromoo baasaa jiran jechuudha. Sobanii akka nama TPLFin balaaleffachuudhaaf bahutti jechuudha. Kaayoon isaanis keessaa tokkoffaa maali? Jawaar fa'aa manidhaa keessatti akka turan godhu uummanni Oromoodhaa isaan hin deeggaru. Uummanni Oromoodhaa nu deeggara PP deeggara biltsiginnaa deeggara jedhanii waa yaataniif. Lama uummanni Oromoodhaa PP biltsiginnaa amanaa biltsiginnaa jaalatan. Uummanni Oromoodhaa maajooritii Itoophiyaati. Maajooritii biyya Itoophiyaa keessatti warra bakka guddaa qabuu fi jijjiirama Itoophiyaa keessa dhufe. Ka TPLFin biyya yaase UNHCR'n ka beeku Jeneevaan ka beeku Neetoon ka beeku gamtaan Awurooppaa fi gamtaan Afrikaa ka beeku qeerroo fi qarree fi uummata Oromooti. Gahee leencaa fi parsantii 95 ol qabsoo jijjiirama amma dhufe kanarratti wareegama qaalii kan kafale jechuudha. Uummanni kun kaleessallee TPLF irratti hiriira bahaa ture. TPLFtu ajjeesaa ture. TPLFtu reebaa fi hidhaa ture. Sirna yeroo sanis isaan toggonaa ture. Amma ammoo uummanni sun deeggarsa nu garsiisuudhaaf TPLF balaaleffachuudhaaf hiriira bahanii jetti tokko kana. Lama Oromoo wata bahu maal qabatee baha? Dhaadannoo fokkisaa jaalmarroo balaaleffatu. Dhaadannoo fokkisaa Jawaariin balaaleffatu. Jawaar jechuun namni boru hiriira bahu nama Jawaariin balaaleffatu baha. Nama Baqqala Garbaa, nama Dajanee Xaafaa, nama Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, nama Abdii Raggaasaa balaaleffatuutu bor hiriira baha. PPP biltsiginnaadhaaf. Oromoon kanan beekatu hiriira bahuu deemaa bara. Yeroo kana gootu kalammataa abaa'oo waraana boboo adda bilisummaa Oromoodhaa siif jedhee gaara keessa beelaa fi dheebuun osoo hin jedhin qorraa fi aduu qabban osoo hin denne akka keetitti qurxii fi xibsii nyaatee osoo jiraachuu danda'u. Biddeena oowwaa eelee irraa buute kaadhasaa osoo nyaachuu danda'u. Siif jedhee lammii isaatiif saba isaatiif uummata isaatiif jedhee gaara jirurratti hiriira bahuudha. Kaayoon deemu kaayoo lama adda bilisummaa Oromoo ABO fi TPLFin galmee shororkeessatiin gam paarlaamaa Itoophiyaatti paarlaamaa Afrikaatti barreessee jira galchee jira xarayaa. Gamtaa Awurooppaatti illee jira tana lammii dadhabe jedhee galchee jira. Terroristii shororkeessan himatee jira. Jara tana ammoo uummanni Oromoodhaa borba'u konforma godhaaf jechuudha. Jaalmarroo shororkeessadha jedhee hiriira baha. Waboon adda bilisummaa Oromoodhaa shororkeessadha jedhee warra hiriira bahuudhaaf deemu warra hubannoo hin qabne laa. Kanaaf hiriirri bor yaamamu hiriira Oromoon Oromoo irratti baatu. Hiriira Oromoon Oromoo cabsuudhaaf sakaaluudhaaf eenyummaa keenya aayidentitii keenya nurraa jijjiiruudhaaf. Maaliif kan kun ta'e
abiyyi humni lamii inni dadhabe humna kana lamii. Namni jaalmarroo qofa arra wallagga keessaa balleessuu dadhabe. Kumaandi poostii Biraanuu Juulaatiin hoogganame. Waggaa lamaa ol irratti labse waraana raayyaa ittisa biyyaa. Poolisii humna addaa Oromiyaa. Milishaa. Poolisii gandaa. Hidhataa kan hundi itti bobbaasee jaalmarroo qabuu dadhabe. Ji'a sadii naa kennaa jedhee bar Biraanuu Juulaa. Yaa Oromoo warra mee jara jala Biraanuu Juulaa baran jaalmarroo ji'a sadii keessa balleessee siin garsiisaa jedhee bar. Viidiyoo jira siniif hinna. Viidiyoo siniif hinna. Ragaa wajjin isinii dhiyeessina. Jaalmarroo hanga irraa qabuu dadhabe. Hanga irraa waboo tokko booji'uu dadhabe. Waboon humna addaa osoo leenjii gaan kenniniif waraana adda bilisummaa Oromootti argan gartanii booji'anii warroota dhaameef gulukoosii yaala barbaachisu hodhaa waan adda addaa fudhaafii jira waboon. Isin obboleeyyan kenna isin najjabnu isin miinu jedhanii jarri garuu yoo argatan harka duubatti hidhanii miilarra dhaabbachaa matarra dhaabbachaa miilaan suuraa irra kaa'an jechuudha. Tokkicha argatan waraana keessaa sun taane magaalaa keessaa sobaa fi dharaasanuu nama goofaree dhubbaa dhaatee deemu hundi abaa'oodha. Waraana waboo jedhanii akkasitti diraamaa adda addaa fi tokko adda addaatti dalagan jechuudha. Oromoon kun yoomnuu galaa dhaaban. Kanaaf hiriirri borbaamu tokkoffaan piippiin adda bilisummaa Oromoo fi abaa'oo fi Oromoo fi Oromiyaa fi sabboontota Oromoodha shororkeessaa yakkuuf. Inni lammataa ammoo warri TPLF'n balaleeffachuudhaaf hiriira bahe. TPLF guyyaa kaleessaa kophaa siniine kophaa sinajjeesne kophaa sirremne. TPLF warra gumaati warra gumaati. Opidoo warra gumaati warra gumaati. Kan siine baalee roobetti kan siidhee si darare TPLF miti Opidoodha. Zuwaayitti kan siidhee mana dukkanaa keessatti waggaa 8 waggaa 7 siidhee tolchisi godhe Opidoo wayyaanee TPLF miti. Kan lafa Oromoo saamee fi saamsiseelen Opidoo gantuu diqaalaa najisa hin xaarre yoomuu jechuudha. Sareen najisanii najisa yoomuu hin xaarre jechuudha. Reefa ofii torba gara gaggalchan jettee Oromoon Opidoo 7 miti 70 gara gaggalchiti. Garuu of ta'uu hin dandeenye. Akkuma Junaydii Saaddoo jedhe san takka TPLF taati takkas deebitee nafxanyaa taati yoo bira ammoo Mustafeen ka dhufu taate Mustafee argata jira. Yoo bira ammoo ka Mr. X dhufu taate Mr. X argata. Warra ergamtummaa baratan ammallee alagaa fi diinaaf ergaman ka takkaa Oromoo fi Oromiyaan ta'in Oromoon fakkaatiin sifa Oromummaadhaan warraan qabaatii warri kun sifa Oromummaa guyyaa takka qabaatanii hin beekan jechuudha. Uummata saalfii fixate shameless. Oromoo ajjeesa hidhaa reebaa hiriira naabahaa uummata jedhu afaan kamiin itti himna afaan kamiin wajjinaa sufi afaan kamiin hiriira baatafatin warra Jawaarii sirraa hidhe qaroo ija kee haa caaluu sirraa ajjeese obboleessa keenya baalee roobe irratti ijoollee waggaa 15 16 17 ajjeesa kaan hidhaa baasaa reeffasaa bineensatti gataa kaan bosona keessatti ajjeesanii sii gannaqaa Oromummaa keessirraa mulqaa Oromiyaa si dhabsiisuudhaaf deemaa akkamitti arra yeroo jarri baharri isaan nyaate arra Oromoo na dhaqqaba Oromoo na reeba jedhanii hiriira labsatan warri hin beekne kana jechuudha. Sirriitti irraa hubadhaa. An dhugaa dubbadhaa bara adii dubbadhaa bara fakkeessuuf hin dubbadhu. Isinumti ilaala hubadhaa. TPLF'n kophaa Oromoon fixne warri gumaa Opidoodha. Warri gumaa Addisuu Araggaati. Yaa Oromoo Addisuu Araggaa qixxeessaa guyyaa kaleessaa gabbaasnes ni maxxansine peejii sagala deemaa laala. Nagaa boqodhu mallas jedhee mallasii hin faarsaan turre. TPLF ergamaan turre waggaa 27 TPLF ergame wallahi billahi tallahi dhiiga qeerroo fi qarree Oromootiin gabrummaa TPLF jalaa bahe warri dhiiga qeerroo fi qarree Oromootiin gabrummaa wayyaanee jalaa bahe har'a uummata isaa ganee
qeerroodhaa siidaa ijaaruu dhiise qeerroo Oromootii galata galchuu dide nafxanyatti gale. Nafxanyaa fira godhatee qeerroo fi qarree fi uummata Oromoodhaa diina warra godhate jechuudha. Warra gumaatii oppidiyoon miila kaffiyaaloo kan murallan oppidiyoo mataasiiti. Wallaga keessatti maalo abbaa koonarraan ajjeesina. Abbaa koonarraan ajjeesina maalo osoo jedhu mucaa xiqqaa sabiyyii waggaa 6 gocha suukanneessaa gara jabina kan rasaasan miila dhahee miila irraa muree maal eenyu waan seenaan dhagenne miti kun seenaa Minilikii fi seenaa calii calaquu akka nu dhagennetti miti ija kennaan waan arginu dhaloota kana keessatti gocha raawwatamu kana argaa abiyyoomaan hin goone warra gumaa wayyaaneen waan wayyaaneen waggaa 27 ol nu goote abiyyi waggaa lama keessatti riikardii tiipeelleffii cabse Oromoo ija jaamse OMN nama sirraa cufe miidiyaan nafxanyaa akka fedhetti bashannama zanaa jedhe Girmaa Mogosii artistoota guyyaa kaleessa yoo gartani artistii Amaaraa qofa olii qabanii artistoota Oromoo jazba warra bilchiginaa taatanii bilchiginaa jala deemtan uummata loonii bara loon wanni marga duroo qabaa agartee uummata sanii addan jirtan artistoota warra nafxanyaa guyyaa kaleessa masaraa yaamanii waan ammataa jiru kanatti himaan jiranii kanaaf hiriirri guyyaa bor yaamamu hiriira joorratti baamu hiriira ilmaan Oromoo irratti baamu hiriira Oromoo balaaleffatu akka ta'e hundi keessan baruu fi beekuutu isin barbaachisa. Inni qabxii kiyya kan lammataa hiriirri guyyaa boruu yaamamu hiriira bilchiginnaan deeggarsa akkan Oromiyaa keessaa argatte fakkeessite caamsaa gad deemu kana yookaan caamsaa dhufu kana filannoo gaggeessuudhaaf deemtu. Maaliif guyyaa boruu ilmaan Oromoodhaa sabboontonni wal gurmeessanii wal qindeessanii wal ijaaranii hiriira gaggeeffamu kana irratti warra bilchiginnaa balaaleffatu jiraachuu mala. Warri kun akka hin jiraanneef ammoo miidiyaa kan waraabu jara sikuriitii jara wanni hunduu jara warra kalee Jawaar Maamma Firii jechaa ture illee miidiyaarraa lallabaa ture kaarra bilchiginnaadhaaf xabaqaa dhaabbatee waardiyyaa dhaabbataa ture argaa jirra. Qabsoon Oromoodhaa qabsoo gingilchaati. Abiyyiin kun abadan naamana qabsoon nuti irra jirru qabsoo gingilchaati. Qabsoodhaan qaliila zamzama adii aanam wajjin bilisomnutti ummanni Oromoodhaa imalaa jira. Akka dukkanaa itti akka itti nafu. Kana naa hubadhaa kana naa qabadhaa. Bilchiginnaan hin kufti. Ammoo gaafa bilchiginnaan kufte Abiyyi biyya gadhiisee ba'a. Gaafa Abiyyi biyya gadhiisee ba'a ammoo Oromoo fi Oromiyaa kaargatti galfatu uummata Oromooti. Akkuma kana jijjiiramni dhufan mallee jijjiirama dhufuurratti Oromoon dogoggora akkamii akka dalage hin beeka. Eenyuun abdadhee akka akkanatti kasaarellee hin beeka. Kanaaf warri ammaan gorra jirtanis kaadirees kaabinees kafeete ta'e kan dhugaadhaan saba kanarratti duultu hunda kee Oromoon dhugaas timami borsii dhiisuuf hin deemtu. Barri dhiifamaa fi barri araaraa oppidiyoo wajjin dabree jira. Kana booda uummanni Oromoodhaa seeraa fi heeraan isin gaafatu ta'a. Gochoota isin Oromoo irratti raawwachaa turtan raawwachaa jirtanii fi raawwachuuf deemtan jechuudha. Kanaaf filannoo dhufuurratti uummanni nu deeggara jedhanii kaameeraa adda addaa gaazexeessaa adda addaa kanaaf xanyaa osoo nafiin qopheeffatanii jiran. ETV, Waaltaa, Faanaa, Maarree, OBN miidiyaa kana guutuu achi abbichuu TPLF warra balaaleffatu jechuudha. Kana yeroo gaggeessan dookumantarii adda addaatti dalaganii afaan jalaa hiikanii tiraansiree godhanii afaan Ingiliffaatiin TPLF gura akkana uummanni balaaleffachaa jira. Uummanni nu deeggaraa jira. Maaliif Abiyyi ciqqaa jira? Addunyaan guutuun angoo gadhiisii daandii jechaa ni jiran ati mootummaa ce'umsaatti jijjiiramaati. Biyyi tun lola hamaa keessa hoo seente dantaa Ameerikattu qamaa dantaa gaanfa Afrikattu qamaa nageenyi tasgabbiin gaanfa Afrikaadhaan jiru. Biyyoota dhiigaa dhala Jibuutii, Sumaalee, Keenyaa, Sudaan, Saawus Sudaan nageenyi gaanfa Afrikaa guutuun hin laaqamu. Awurooppaan addunyaan guutuun biyya meeqa tasgabbeessuu dandeetti? Baqataachi baqatu kana guutuu biyya meeqa fudhata? Kisaaraa siyaasaati fi dinagdee biyya gaanfa Afrikaa irratti dhufu waan beekaniif Abiyyi cinqaa keessa kaanii jiran. Daafi Addisuu Araggaa naree bina dhaqqabii peejii katabii Oromoo gannaa yaasi. Oromoo dhagaa Abiyyi dhiibbaan addunyaatti deemaa jira. Inni illee muratee jira.
takkaanaa tarti takkaanaan tartira dhaabbatee jiranillee itti fufaa jira jarallee dhagootti jiru mootummaa Suudaanii araaraaf kadhate hindite mootummaa Suudaan mootummaa addunyaatti jedhee jira namnichi nama araara barbaadu miti nama nagaa buusuuf tasgabbii buusuuf deemu miti nama dhiiga uummataa jigsuuf addunyaan bara lola dhaabaa bara hin dhaabaa bara namuun dhaabaa Israa'elii fi Falastiin biyya waliin gallanii lola dhaabaa hin dhaabanii bara keesfaaya waraanni Afgaanistaanii fi waraana Afgaanistaan Taalibaan shoror keessadhaan addunyaan isa beektuu fi waraana neetoo ka Ameerikaan Jarmaniin Ingilizii fi Faransaan keessa jirtu lola keesfaayarii dhaabaa yoo jedhanii hin dhaabanii bara jarruun dhaabanii guyyaa haganaaf torbaan haganaaf lola dhaabne jirraa jedhanii bara kana Abiyyi faara gagama waa takka dammaqiinsa fi siyaasan beeyne namicha gowwaa addunyaallee ollallee ahalii fi fira dhagoo dide lolatti deemu kana mangaduu carqi argille akka mallas jedhu sana mangaduu carqi argille arguuf jirre jechuudha dhumaatii ta'e arguuf jirre kanaaf waan ummanni isaan deeggaru fakkeessee haga wayyaanee tana balleessuutti hin dhiisu namni ammoo hanga wayyaanee tuni buqqaatutti nagaya argachuu hin dandeenyu jedhuu fi jibbaa summii ummata TPLF fi Tigraay qabaannu nafxanyaa ummata nafxanyaa jara jechuudha gaazexeessota jara laalaa aktiivistii jara laalaa nama ummataa fi banii isaanii hunda laalaa ummata kana namni Abiyyiin duubaa dhiibee chaachuu jedhu eenyu dhiiga eenyutu taphachaa jiran dhiiga qeerroo Oromoo injifannoo ummanni Oromoodhaa fidan injifannoo Lammaanfaan Jawaarfaan fidan injifannoo Warqina Gabayyoo faa fidan injifannoo Mustafaan faan fidan injifannoo qeerroo fi qarreen Oromiyaa hundi fidan kanniin hunda isaaniiyyuu wanni jaraa nyaatan jechuudha kanaaf ummanni Oromoodhaa wanni si godhuu qabdan tokko maalidha hiriira guyyaa booruu warri baatan dhugaa faayidaan biraa akka keessa jiru ammoo kaan osoo hin tuqin isinii darbe maalidha hiriira boru gaggeeffamu ufumaa yaamanii ummata nagarratti bombii darbanii maaliif muuxannoo fi dandeettii silaallachuun sitti malade Abiyyi Ahmad addababayii masqalatti bombii hiriira nama darbisiisee bara bombii san kan harkaan qabee du'e ilmaan bootu ijoolleen Oromooti dhugaaf du'an haqaaf du'an garuu inni diraamaa ilmaan Oromootiin taphate FBI CI Ameerikaan seene ganama san FBI Itoophiyaan seene ganama san hin qoranne hin laalle bombii san ka darbisiise akka Abiyyi ta'e hin himne Abiyyi maaliif bombii darbisiise deeggarsa ummata argachuuf mangistaachinin ligan lubbunno laa jaalala ummataa dabalachuuf daranuu mootii haati isaa jettee san ta'uuf akka ummanni Abiyyi jaalatuuf agarsiisuuf gocha kana karaawwate ammoo wayyaanee TPLF ummanni waan jibbuuf diraamaa kana dalaga biyya ammallee diraamaa madur dalage ka beeku ka muuxannoof dandeettiitti qabu san ilmaan Oromoo ammallee isin jidduutti bombii darbee dhoosee ammas dura himaa jira laala bombii darbanii dhoosanii gocha shuukanneessaa gara jabinaa maaliif inyaa bichaa lama mootallen nu qofti maa duuna Oromolleen duu qabdi jedhanii warra achi keessa waa qopheessaa jiru jira maaliif nuti gurraa fardaa qofatti Gambeellatti bakka adda addatti Tigraayillee nufitti ummanni Oromollee dhumuu qaba ummata Oromoo kana kafitoo eenyu Tigraay miti TPLF miti abaa ooshaneedha jedhanii dookumantarii diraamaa dalagachuuf deemanii bara Oromoo akkam taatanis indi ummanni keenya kana akkamitti hubachuu didda sa'aa biyya kanatti jeeqamiinsa keessa jirtu sa'aa ummanni biyyarraa baqachaa jiru qe'ee fi qabeenya isaa dhiisee deemaa jiru kan boru hin arganne waan facaafate waan qotate dhiisee ka deemu qabeenya horate loonii fi re'ee isaa dhiisee ka baqachaa Suudaanitti nama meeqa Suudaan seene borlolli kun kuma kudhanii ol borlolli kun ammoo yoo ka Oromiyaa dhufu taate Oromoo atillee gara keenya qabsuuf deemtaa bara booranni loon isaa dhiisee tara lolaga biyyi lolli keessa jiru namni mootummaan dhagaa bu'uuraa yoo ta'e malee mootummaa sammuun isaa dhagaa bu'uuraa ta'e yoo ta'e malee namni Gaaddaafii fi Sooriyaa argaa Iraaqiin argaa Libiyaa argaa namni Yamaniin argaa ibiddaan hin taphatu lolaan isaan kalaalan wayyaanee kuffisuudha humni isaanii guutuun achi jira biyya tana ammoo diinaaf saaxiluudha
Gaaf rakkoon tokko dhufe jaqumii sooyii dhufe kan miidhamu yannu ilmaan miskiina kawaan nyaatu waan dhuguun qabne abii ilmaan isaa Ameerikaa baratan. Ministeerota illee jeneraalota illee kabbaa fedhoote. Warra miidiyaa amma bokkisee nuti akkala goonaa hin barbaannu nagaa maal jedhan bakkaa fi mana qopheeffatanii jiran. Kabaqatu eenyu ilmaan hiyyeessati. Karakkatu eenyu ilmaan hiyyeessati. Bordee biyya gaafachuudhaaf loon isaan jiran manni isaan jiru qabeenyi isaan jiru jalaa saamamee jira. Jireenya akkamii jiraatu manni kana wallaalee mootummaan. Kanaaf wanni ani isiniidhaam akka haga beekurra haga hubadhuurra. Akka ilaalcha kiyyatti jarri tun lubbuu keessanii qumaarii taphachuu deemti ilaala. Boombi isin darbanii abaa ooshaneetu dhoosee dookumantarii isin dalagandu. Maaliif enyaa bichaa lama hin mootalu. Gurraa fardaa maaliif nu duuna? Gambilla timaan nu qofti duuna. Daangarattillee maan qofti duuna. Andin beer tokkoree darraga. Silazii Oromoolleen du'uu qabdii dhaaba. Oromoon boombiidhaan dhumuu qabdii. Oromoon fanjiin fituu qabanii. Gaafa wallagga keessattillee madaa jiraa mire. Madaa amma dheengan dachitti ta'e san kan ofii godhan diraamaa jarri dalagatan san. Deebisanii asitti dhoosanii dammoo Oromoo fixanii oolagnoo. Amma dammoo maal jedhan abiyyillee jira keessa taa'e zimbaluu baaki. Yenyaam iyyamootunu inaanta iyyamootunu jedhalla. Laan dhageettanii Oromoo dhageetta dhageessiritti. Gaafa 6 kiiloo keessatti haasoftu yennaanta keessa qofaa miti kennallee dhumaat jiraatii usanarraa jedhan. Latti dijinaati. Jarri latti jidii barinniistu gurraa fardatti nuti du'a. Benishaangulitti nuti du'a. Daangaa Eertiraatti nuti du'a. Milishaa kenna dhuma. Gara wallagga keenya achitti illee numa fixaa jiran minaamin. Ammoo inni Oromoo gadhiisee fixee yoo shanee carrasaachuu dhumatee bara. Siyaasni yoomuma uummata keenyaa gala ka jedhu qofatu yeroo hedduu gaafiitti ta'a. Bu'aan isaan keessa argatan bu'aa hedduudha. Hiriira bol gaggeeffamu jaalattanii jibbitanii hin kasaaran jarri. Bu'aa guddaa jala argatan. Abbaan feete gabba'iitti jarallee balaaleffadhu. Yoo hundoon gabbaatee jara balaaleffattallee sirra darbanii jara diraamaa adda addaa kana tooftaa walitti beekanii jechuudha. Kana isin jechuu barbaada. Hiriira guyyaa boruu kayyaame gantuu sobduu kijibduu warra gumaa addisuu argaa fi oppidoo piippii ilmaan Oromoodhaa kuma meeqa nyaachaa jirtu ka Oromoo ajjeesaa jirtu hiyyiidhaa jirtu reebaa jirtu ka OMN hin cufte ka Jawaariin nurraa hiite ka Haacaaluu nurraa ajjeeste diinni Haacaaluu nurraa ajjeese caala diina hin qabnu. Diina Jawaariin nurraa hiite caala diina Oromoon hin qabu. Abadan never ever. Waan wayyaaniin hin godhin nu goote bara. Wayyaaniin gaafa inni akkasii geerru san osoo wayyaaniin ajjeesuu dandeetu maal ta'e Haacaaluu jarriin hin goote bara. Jawaariin osoo hin hidhin gootota Oromoo meeqa? Har'a jarri shoror keessaa maarree targaa adda addaatti maxxansan. Ammoo diraamaa tokko fidatanii jiran. Alhamdulillah rabbil alamin. Karabbiin girrisarraa baandarraa gama maalitti nu jijjiirisiyan abiyyi maal jedhu isin sigibgib juuntaa. Alhamdulillah karabbii juuntatti nu jijjiire. Lala girrisaa baandaa maarree waan hedduu haasaa turan. Jarri tun soma waan fedhan jedhanii waan fedhan jedha waan ifallagaachuu tun balu. Gimaluu guzoon iqaxxalaalla gaalli imala isaa hin dhaabu haga galma san ga'uuti jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa warri boru hiriira ba'uu deemtan akka jaalamarrootti hiriira hin baane jawarreetti akka hiriira hin baane nama dhugaa dhiiga Haacaaluutti hiriira ba'uudhaaf deemu qeerroo dhumaa jirtu dargaggoota keenya wareegamaa jiranitti nama dhiiga hiriira ba'uuf deemu dhiiga qeerroo Oromoo irratti nama hiriira ba'uuf deemu jechuudha. Kanaaf hiriirri guyyaa bori'u kana fakkaataa akka jedhu haga tokko hubannoo isheen kennee jira jedhee yaadaan. Kanarraa kanaafee akkuma isin argaa fi dhagaa jirtan gaa maqalachaan gama maqaleetii bahaa jira gama mootummaa federaalaa bahaa jira. Guyyaa kaleessaa raayyaan ittisa biyyaa gootichi jagnan kan abiyyiin hoogganamu guyyaa kaleessaa eerpoortii Umaraa to'atee jira. Ajaba bara zeenaa bara oduudha. Eerpoortii Umaraa yeroo to'attu dirree footoo kaasti agarsiista. ETV illee kanuma laxxafe. ETV mar feesbuuka kennan qatee bara. Miidiyaan abiyyii qabu guutuun peejiin jira bara. Peejii aktiivistii Oromoo tokko hanqatanii dhugaan qaban soba piikcharii dirree dur kaasan gartanii dur bakka leenjii dur kaasan waraabanii gadhiisanii bara lubbuutiin deemanii bara guyyaa kaleessaa Birgaadar Jeneraal Baacaa Dabalee fidi guyyaa kaleessaa Jeneraal Baacaa Dabalee kifla xoorii si dhagaa kifla xoorii isinitti baarama dhagaa kanallee isin garsiisa kana dhagaa laala yaa wayyaane yaa tippellaf zanaa jedhanii uummata jiraachaa jiran har'a
makalakaya general bar magalaka da dame general kan mister si dufa kan tutara julan dufa calatara I amalle kunlen dufa julan adan wallal mamad mali makasal general itamajor shum jinni lala dugan jirtu makale dugan jirtu tan makale tikun harra shiraro la shiraro motumman Itoophiyaa to'annee jirra to'annoo keenya jala galee jira kanaafuyyuu shiraaroo itti muddaa jirra jedhanimi warra shiraaroo waan jedhu dhagaa wala dhagaa yaa Oromootiya warqilee nama ገባል ብሏል የሸራሮ ከተማ ነዋሪዎች ብርሃኑ ጁላም ያው እንግዲህ እናውቀዋለን የማይታወቅ ሰው ቢሆን ነበር የሚገርመው እንጂ እኛ ያለቀቅነው ያሳደግነው የትግራይ ህዝብ ራሱ መግቦ ማዕረግ የሰጠው ሰው ስለሆነ በዚህ ነው እድሜውን ማራዘም የሚችለው ሌላ አማራጭ የለውም ጭንፈታቸው ለሌላ ችሉ ከትግራይ ውጪ ያውነታቸው ከትግራይ ያለው ህዝቦች ያውቋል ግን እሱ ከትግራይ ክልል ውጪ ያሉት አውቆ ለመደናገር ትግራይ እንደዚህ ሆናለች ትግራይ እንደዚህ ነው በኔትወርክ ተቋርጧል እና ስልክ መለዋወጥ ማይተም ኢንፎርሜሽን የለውም ለዛቸው ለመደናገር እንጂ እንጃ ጥሩ ነው ያለ ነው ያው ስራ እየሰራ ነው ያለ ነው ያው ውሸቱ የተለመደ ነገር ነው ለትግራይ ምን አዲስ ነገር አይደለም ግን ሌሎች ብሔረሰቦች ለማታለልና እንዲሁም ከትግራይ ለብርጋዴር ጀነራል ብርሃኑ ጁላ የተሰጠ ምላሽ አጸፋ ይባላል አፈና ማሪፋቲ ከነ ከንጀለ ጅራቶታ መጋላ ሽራሮ ኬስ ነገጅራ ሁመራ ኬስ ነገጅራ ወኒ ሲንድረ ጠያረት የፈተኒ ማሊ ሐረ ደሞ ከለቆፋ ሚደር ትላንትና ከለስ ሁመራ ኤርፖርት ድረ ጠያራት ወነ ጅራ ይተ ቶክ ነጋ ለመፋ ሽራሮ ድረ ጠያራት ወነ ጅራ ይተ ሰደፋራሞ ድረ ጠያራ አክሱም ቶኖ ከነገለ ገልተ ይርቲበር ፎቶ ዱር ይቲበር ፎቶ ነው ፖስት ብቻተር ይንጅሩ በር ወመተክ ክለንስ ጉባንጅረን ይበር ማሶብደን ኢማ ረቢዱ ቀብ ኡመኒ ኩን ኢጀጭ ሶይዳን ይቀተ ኡመተ ከጅብ ኡመት አብዲ ኩተተ አከ መንግስቱ ለማረም ጆሮ ኩፉ ገይ ኮኬስ ቀበን ሰንት አመለው ምን ይየነ ደገረነ ያለ ተጅሩ ገርተ ጋዳሚ ለከሱ ይላል ኢፊዱ መተ ይያል ቀበን ይበር በቃተለ ምሽጊ ከሰለ ታኤ ኡመን ይየነ ደገረነ ያለ ተሰንክ ይጀራ አንድ ጥይት አብጀ ከስያዳ ትግራይ ነጋ ቀብዲ በኪ ወረረበ hinjuru bakki qabame hinjuru lafti Tigray nagaafi tasgabbi demokrasi akka feetet lafti keessa sichotochi jechu isinin galusi Brigadier General Baaca Dabale guyyaa kaleessa maal isinin jedhe sistema jarri networki raayyaa ittisa biyyaa finfinne jiru bishooftu ምናምን kat goote asiin ammoo keessa seentee kan dafacaste kan iraata gabbasde warra garaa jechu qurxii itti cira wiskii obaasa kun ammoo asiin kan bisene kan gurata አራተኛ ክፍለ ጦር ጀቻን ስልት ይመበር ክፍለ ጦሪ ገርጋርሳቲ ገድ ክፍለ ጦሪን ኩን ክላሽን ቀበቱ አፈር ኦሮሞ ስቲማ አፋን አማራት ልበተልከን አፋን ኦሮሞ ትስኒ ትርጉማና ክፍለ ጦሪን ኩን አየር መቆማ ጀቹ ከጠያረ ቲምቡሰን ገርተን ይሰፋ መጥፊፋ ሚሳኤልፋ ሮኬቲፋ አክቶበት ክፍለ ጦሪ ተለብቻ ቤካ አራተኛ ክፍለ ጦሪ ደሞ ናኖ ትግራይ የት ከመሻ ጉርጉዳ ከነደቱ ቡሾፍቱን ጅት ጅጅጋን ጅት አሶሳን ጅት ሰመራን ጅት አፋሪ አዋሳን ጅት ሞያሌን ጅት ክፍለ ጦሪን መሻ ጉርጉዳ ቀበቱቱን ናኖ ትግራይ ቱርት እና ኢሰሰኑራ ቦጂአኒ ሀገም ሳራ ሰንጉቱ ደበመ ጎኔ በለሲና አብይደን ገደማ ጀደ ዶፍነ በለሲና ጀረንጀነ ኪጂባ አቦር ኢሲአምባላ ኑዩ ጆለን ኢሲ ነምኒ ቢየቡን ቾከሚ ሶበ ነምኒ ከቢየቡን ቾከሚ ኪጂባ ቦሸት በግድ ሜሻ ሰንበር በደሲነ ጀረለ በለሲኑ ማለ አሲሎ ሊዳብኑ ጀረ አብየሞች እንደማ ማጀረ በከ ሜሻ ሮኬት ሚሳኤል ይሩጉቱ በለሲነ ጅራ ጀሪ የሮ ሮኬት ሚሳኤል ከረፉደታ ጀሪ ጎዋ ምጂ በርከ ደቂቃ ተከቲ አቺ ካኒፍ ደቂቃ ሸንከሰ ተች ደበመ ጎደኒያ ካርካ ከነት ነጋም ቦጀሜ ከዲደ ለጠለጠን ዱበት ኤጋ ሲስተም ጀሪ ኢቲን ደቂቃት ራያ ኢቲሰ ብያ ብርጌዲ ሜቃፊ ክፍለ ጦሪ ሜቀቶቹ የቹምበር ኦሮሞ ማልታተኒ ሲስተም አብይን ጫላ በኩምሳፍ ደንዴቲፍ ሙጠሎ ከመንጀቹ በር ሀርዳ ሜሻ ኢትዮጵያን ቀብዱ ጉቱን
harka Tigraay jira jechuudha. Kanaa dammoo ragaan ubaanii barjarruutii fira dhufanii manii jiranii masaara gurguddaa misaa'ilallee rookeettillee waan hunda fudhatanii jiran. Karaa ammootinu dhugaadhaa meeshaan nu harka galee jira rookeettiin misaa'illi eerpoortii fedhe dhab eenyu Geetaachoo Raddaa. Geetaachoo Raddaa malee ማንኛውም አይነት ሪፖርት ጠያራው ሳይነስ በሚሳኤል በሮኬት ደብደብ ሰኒ በራ ጀሪ ሱሲ ኤርፖርት ግብዲ ሁመራን ኤርፖርት ተቆጣጥረን አሲ ደሞ ተቆይታ ቢዲ የመቀለን ተቆጣጥረናል የጋት ቆየነን ቢዲ አሲን ማየነን አክሱም ኤርፖርት ተቆጣጥረናል ኤርፖርት ራ መራተ ይጩብር ኤኑዳ ጌታቸው ረዳ ሁጂ መላክ ነው ላሳምንቲ ሰኒም ቢዚ ጎደየር ከጀረቱ ዱቤ ኦፍራን ኦከ ሲሪቲ ዋን በከንፍ አብይባን እንደማ jarri mishigillee qopheeffatte bakka qabatte lafa jaraatti gaara jaraatti sirriitti beekan lubbuudhaatti hin deeman kilaashii qullaa qabateetti deemaa biyya matarayyaa isaa ammaa biyya harkaa qabu bara jaalmarroon bara meeshaatti hin dabata akka ijoollee ciu hin garree torba saddeet kudha qeerroo woboon diidama akkana dardartee matarayyaa isa kana gartee sanii ala meeshaan qabu meeshaa waraanni adda bilisummaa oromoo qabuuf ka abiyyi qabu walqixa dishqaa tokkicha tiivii irra si garsiisa dishqaa tokko nagartaa tiivii gubbaatti dhumatee jira. ولا لونشري ولا روكيت ولا ميسائل ولا ماري أرتنيا كلتور أشتري أبى تريجر أبي يلبوف كان بيكا إذا ما جن أبي يسوداته يا أمة إثيوبيا يا كبجمو كان بودا أني لقر إرترال أملة تولندا أنغر أسمرا جوار غر سمرا غر مسرا يجو أنغر أسمرا جوار غر مسرا بميلو كالكوليشن يو تريله بيجته سات إيجاد dah jadi إيجاد diisi bar dubbi abiyya dabar reset akalayu tilalina akalaftu tilalina motumman abiyya dah catur Tigray jijjiga sen warra jamana kabe jima abdille bar dakika sudah masih Musa abdille saat kan bar abdille tochu abiyya waya Tigray mekar guya sabjadi guya me sih sadetafa wa belum kille sinjuru bar so kijam makla katini general mekar tu guya makla katini Biranu Jula Dekina. La Biranu Jula Dasa. Baca double Dasa. Mamad Marre. Mamad itu kan? Mamad Samara Timo Samara. Adasa. General Tony Gutum. Koba Hasan. Hundi si Avan Avanasuf. Hundi si Ibsa Janlok Adada Kedit. Hundi si Amo. Airport Adada si. Atau kan dia berapa? Airport jadi tuatule. Airport Adada. Abu bagus video bareng. Airport di situ tuatule. Airport ya dadah sufti bakki isaan qabatanillee dadah qabatan kun alula banagaa qabata kun yaadawaa niizaan kun aksuumii qabata kun shireen sillaasee qabata kun ammootinu maali maqaan isii humara moosamara kun humaraa qabata jeneraalli kudhanii eerpoortii naannoo Tigraay kudhan qabate jechuudha aboo Tigraay tuni maaftaami wallaahi billahi itti Oromiyaan eerpoortii meeqa qabdi ajaa'iba bara Oromiyaan bar Adaman airportiin qabdu Adaman kan beeku airportiin ka jiru Jimma Oromiyaa keessa Baale robe dhiyootan ijaaranii jiran bar Oromiyaan Tigraay shangeeti Tigraay airportii meeqa qabdi jedhani airportii kudha wayi jira alaa miti barka jedhe yaaksuun airport itii jala deema lala tokko tattaranal jedhan alula abbaan aggaan qabannee jirra jedhan yookaan dhoofnee jirra jedhan yookaan ammootinu asiin Humara airporti kapan jira jari katama kapan tusi airporti male kita curhat dah kenapa aku diverger kita curhat dah abo kita curhat dah ya jenis abo airport kana saya na sun mata lani jar ke sochun kuno busy nu tuh kan arra busy nu juga deh ade Dugo magalan ka wala sa airporti male kapan tadi jari katama ambe kan abo ti pella si general tuh di katama ambe ni airporti male General tu tak bijak kan? Katama nak aku mandi. Tinishim do katama wai kapan negara. Video umat katama sani interview fa gocah sosisa. Tapella magala sani fa garsisa. Wan umat yang menutu koraga kabatama. Zembla cunda si bajir lah. Kille sumarati mo. Inde. Iyan dandu general. Sa asir general kalla. Asir airport. Tigray takut tak rumah tu ko. Tigray New York ima. Ara Jerman kasih airporting kam tu. Inde mata tadi. Godina. Inde. Airport ini kan ulah kau tan, lala alula baraga, shiren dah silasi, Samara, Aksum, Mare, airport ini, indi berarti usi mana baca kamu sih, indi, nano nama apa airport ini lah, Bardar Gondar bak kagak jauh cile muku, airport ini lah macam jira, Sumale nano Sumale kau Devi jijik aja,
naannoo Affaar Samaraa bichaa jira. Dabuubii eerpoortiin kan jiru eessa beektanii? Hawaasaa qofa hin jiru bara. Naannoo Tigraay eerpoortii 20 lakkaa jiran. Baadiyyaan Tigraay guutuun lakkaa eerpoortii intarnaashinaala qabdi. Damma barruulee maal jedha beektaa? Intarnaashinaal lan Alula Abbaa Naggaa intarnaashinaal eerpoort. Aksum intarnaashinaal eerpoort. Eerpoortii tana baratan abbaa Geetaachoo Raddaa yajjiniste. Yajji kaarka keetii isaa kennu jechuudha. Kanaafuu jaalattanii jibbitanii Oromootiyya. Mee isin jara tana laala guyyaa kaleessaa humaraa qabannee jirraa jedhan. Footoo gartanii jarri ammoo laayivii agarsiisan jarri laayivii. Live face to face airportii Alulaa Naggaa qabannee jirra wata jarri jedhan asii laayivii si agarsiisan. Shiree magaalaa qabannee jirra laayivii ragaan isaanii bara. Warri arrabaa jedhan Biraanuu Juulaa harka kennarraa nyaata harka kennarraa dhugee nutu guddise kenna nutu jeneraalummaarree kenneefi kanaafiyyuu sirriitti sabaynaa kanaafuu ayi daqqalan. Realitii dhugaa. Realitii. Ababa garbi Girrisaa nu godha. Abbo Girrisaa maqaan irraa jijjiirtanii juuntaa gootan malee. Girrisaa nu ta'in juuntaan nu ta'in. Juuntaa sigibgib juuntaan achuu abiyyitti izzawu sigibgib juuntaan isuma mataa keessan malee. Kanaaf Oromootiyyaa abiyyi kufee jira. Amanaa. Mootummoonni addunyaa guutuun lola kana dhaabii xalayaatti barreessaa jiran tiiviitti osoo hin dubbanne laata. Jarri Abiyyii fi Itoophiyaa qofaaf yaadanii osoo hin taane kasaaraa siyaasaa dhufu laalalla. Itoophiyaan seentara akka Oromiyaati. Oromiyaan yoo fixoyte Itoophiyaan biyya meeqa taati? Itoophiyaan nagaa argattee jiraatti? Amaarri kophaa, Affaar kophaa, Sumaalee kophaa, Dabuubiin kophaa, Beenishaangul kophaa biyyi Oromiyaan daangessine Oromiyaa keessatti jirtu takkittiin nu beekanii Tigraay qofa. Ta Oromiyaan daangessine. Biyyi Oromiyaan daangessine takkittiin Tigraay qofa. Kanaaf biyya hundaan kan wal daangessitu Oromiyaan. Itoophiyaan akkas jechuudha. Biyya akkanatti handhuura taate Jibuutii, Sumaalee, Keenyaa, Sudaan, Eertiraa biyyoota meeqa wal daangessitu kana rakkoon tokko dhalate. Kasaaraa siyaasaa guddatu mudata. Maaliif Itoophiyaan yoo ragaa taate Jibuutiin nagaa argatti. Sumaaleelaandiin nagaa argatti. Bahaara sanirraa lan markabni zayitaa fe'uu jira gaaza jinnii maarree import exportii daldalli Awurooppaa irraa gara biyya Arabaa imalu hundi karaa sanirra deema jechuudha. Biyya nagaa fi tasgabbiin keessa hin jirre keessa kasaaraa siyaasaa guddatu fi dinagdeetu mootummoota Awurooppaa yoo mudata. Kana waa beekanii jecha Abiyyi lola kana dhaabiitti muddaa jiraniira. Dookumantarii lubbuu keessanii dalagachuuf deema malee. Kanaaf Abiyyi hin jiru. Abiyyi huffeeyyaas kijiba bilchiginnaalee akkanumaan hebelelelele. Hamilee hin jirre fitti godhaa jirti la. Jalilla moraan laraasachuu isa xallu. Namni tokko akkamitti harka fidhaa. Kanaaf odoo dhugatti waraana tiippelleetii boojitaniin balaa rabbiin bu'ini. Odoo dhugatti ooraalii tokko irraa boojitaniin odoo dhugatti taankii takka boojitaniin ookee Abiyyi kan eegaa warra. Nuujinasi. Abiyyi mataan kee maal jette? Dheengatta. Ibsa jennoo kennite irratti. Naannoo Tigraay qobboo iddoo jedhamutti raayyaa qobboo Allamaxaa afaan Oromoo raayyaa qobboo Allamaxaa raayyaa kaambiin meeshaa jiru gurguddaan taankii fi marfiidha jette. Kun kifla xoorii afuraffaa miti beekaa kifla xoorii biraati. Kajarri amma kaleessa bacaa dabalee sirriitti maarattanya kifla xoorii dhiisaa. Sun rooket misaa'el ምናምን ከበዛ ጊዜ በር ሽጉጥ ነው የሚታጠቁት ሆመረ ጉዳት ሽጉጥ ይመለ ክላሽ ይዩ ቀባተኒ ሱን ፍትነ ጅራን ይለ ሰንጩፍ ነው ቻፕተር ሰንጩፍ አብይ ጩፈሜ ጅራችት ማለት ከቀበ ክላሽ ኮንካ አርካቀበ ከነ ጀወክ የትሜ በር ጀወክ ያ ጀውቾክ ያ ሲትነ ዋን ገራክ ያ ኩ በጀነሰን ጀወን ጋባ ይትሜ ጅራ ከና ዋ ሸምበቆ ቀበተኒ እንጀሪና ትጀራ ጀራ ጀራ ሰሜሻን ጅራ ሉጋ ሪያሊቲ ነው ጀሪ ጋበዝዴ አፌርቴ አቹ ቀጥቀጥ ጎት ከና ታንኪ ወለች ጅሩላን ጀራ አርከ ጅራ በቃ ቀበተ ይርት ጀር ወጋት እንደሚተርባ ሚቲ ወጋ ፍርተማ ኦል ሙጠን ኖቪ ደነቲ ሉላዋን ቀበኒፍ ሞራ ኢሳት ተደቀሞ ነምኒ ጃልመሮ ወባ ጎዲነ ኦሮሚያ ተካፊ ለመከሳ በለሱ ደደበ ትግራይሞ ኦሮሞ አስብራላላ ወራኒ ሰበሳቲፍ ለሚሳቲፍ ሎሎ ሜፈከና ፈቲነም አለማ ኦሮሚያ ሞ የኢትዮጵያ ዳፍ ሎለ ኡጋዲና ሎለ ኡጋዲና ወሪጋማ ኦሮሞማ ኦሮሚያ ኢትዮጵያ ነገሲቲ ኡመኒ ትግራይ ከሎሉ ደንታ ትግራይ ፊት ኡመት ትግራይ ኡፍ ቢየጀራ ሄጀሬ ቢየጀራ ከአቦቲን ጀራ ጎቶን ጀራ
namoota akka kennaa ayyaaloonfaa jara akka guutuufaa ilmu qilxuufaa hin qabanii barjarrillee. Gootonni jaraa karratti duute kana kaayoo isaanii kana tursiisuudhaaf lolan jilbiinfatee lola jilbiinfatee laal gaafa Ixaaliin Liibiyaa weerartu fiilmii Umar Muktaar warri agartan jirtanii Itaaliin taankii fi mataryaasa yeroo loltu kilaashii and goraashii agartee hin bamte jedhu takko ajjeesee du'a jedhanii luka jaraa akka hin baqanneef akka achi hin deemneef biyya isaan irratti waan dhumuu barbaadaniif luka jaraa hidhanii akka achi hin baqanneef jechuudha lolaa turan. Tokko ajjeesee du'a jedhee amana biyya isaatti qe'ee isaatti ga'a. Waraanni tippellee fi Tigraay lolu akkas Liyyuu kana beeka. Warra luka hidhatee Abiyyi tokko ajjeesee waraana Itoophiyaa tokko ajjeesee kana dhufu diina kiyya ajjeesee qe'eef qabeenya kiyya du'a jedha malee naayik labsuu adda ijji bisa ta'u. Kana uummanni akkamii fudhata? Direesis bunoon uummata akkam. Kanaaf uummanni kun kalolu sabboonummaadha. Kamiila siisisu. Fiilmii moon targatanii sabboonummaadha. Woboon akkas. Oromoon akkas. Qeerroon akkas. Oromoo irratti duuna. Sabboonummaadha. Naashinaalizimii ilaman. Abadan balleessuu hin dandeettan jechuudha. Kan Itoophiyaa rafama lolu kunoo. Kun Gondarii dhufa, kun Gojjamii dhufa, kun Achappaat Baarjin hin beekan. Eenyu jedhee deemee du'a jedha. Laabiyyi laambisu. Namni biyyaaf loluu fi namni namaaf lolu. Warri amma waraanni Itoophiyaa bara kan lolaa jiru. Laabiyyi kolumbii waan qabu. Abiyyi lolaa jira bara. Abiyyiif bilchiginnaadhaaf lola malee Itoophiyaaf hin tiyan. Maaliif waraanni Itoophiyaadhaa lafa baadummee deebisiisuuf hin deemu. Lafa Itoophiyaa irraa saamamte deebisiisuuf hin deemu. Dhimma dhuunfaa namoota lama wal'ame. Finfinnee fi Maqalee. Dabretsiyoonii fi Abiyyi. Jara lamii tana wal'ame dhimma jara tana lamiitiif jedhee kan du'u hin beeka yaa qaama. Namni callisee argatee fi nama dhugatti lafa isarratti qa'ee isarratti ilaal mishingaa isaa awwaandisni isaa irraa nyaatu son keessa du'u barbaadu fi ka callisee kanumaan bakka biraatti dhufe kamtu irraa dhugaadhaan sabboonaa fi kamtu irraa dhugaadhaan haqaaf lola. TPLF Abiyyi emotional akka jarri taate waan beekuuf jarri bar jedhanii jiran. Maqalee keessatti tokko Zalaacha Boonaa kennaa jira. Torban takka Maqalee mattanaa dabdabanaa hin jiru soba takka akkanuma nuuf isaa yaasa. Kaameeraa wata dhooftu jennee bara ragaa laayivii ima gizee mara sittiin wata dhooftan viidiyoo jiran agarsiisaa fida. Jettiin fedhe kaameeraa mataa ofii kan hidhatu qaba jechuudha. Kana sirriitti beekama.